نعدم kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu jalqaba. Dhumjii kanaatti haalli deeggarsa namoomaa Tigraayitti jijjiiramuu baannaan qoqqobbiin kaamuuf deemaa jedhan. Atileetii Imaanaa Margaanii maaliif hidhame? Imaanaan akka siyaasa beektuu gara Jaappaan deemee ture barbaadaa turanii akka jarraatti immoo aduu irreechaa ganama isaa otoo inni irreeffannaaf deemu ganamaan to'atame jechuudha. Dargaggeessi miidhaa qaamaa sadii qabu akkamiin maatii isa gargaara? Gundoon haadha xiyyaa tuudhaayu gaafa ija qabu haadha kiyya bira taa'ee tuudha. Midhaan naabuu keessaa bishaaniin gurguraa jallaattiin gurguraa kana caala hojjetamu caana amma makiinaa fiddee makiinaa kana qabi janna hoggasu makiinaa sanii keetti hojjeta. Kanaaf oduu dabalatan waliin turaa aan asli galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii miseensonni paarlaamaa Awurooppaa dhumjii kanaatti dhiyeessiin deeggarsa namoomatiin wal qabatee jijjiiramee guddaa yoo dhufu baatee hangaa'ota Itoophiyaa, Eertiraa fi TPLF irratti qoqqobbii kaaniyaatti dhiyeessan. Jarmiyaan gargaarsa namoomaa UN Ochaan ammoo waxabaa jirra eegalee gatiin meeshaalee bu'uuraa Tigraay keessatti garmalee dabaluun uummata rakkoo hamaaf saaxilee jedha. Hamza Hussein gabaas qaba. Miseensonni paarlaamaa Awurooppaa yaa'ii kamisa kaleessaa geggeessaniin waraana Tigraayin wal qabatee yaada murtii yookiin rizooluushin dhiyaate sagalee caalmaan raggaa'isan. Miseensonni kunneen waraana hatattamaa akka dhaabbatu danqaan deeggarsa namoomaa dhiyeessuu irratti kaa'ames ka'ee uummata Tigraayiif deeggarsi akka qaqqabu gaafataniiru. Haga dhuma ji'a faranjootaa kanaatti dhiyeessii deeggarsa namoomaa wajjin wal qabatee jijjiiramni guddaan tokko yoo dhufuu baate hangaa'ota Itoophiyaa, Eritiriyaa fi TPLF irratti qoqqobbiin akka kaa'amus yaadni dhiyaateera. Qaamoleen kunniin waraanicha dheeressuu fi gaaga'ama namoomaa hammeessuun lammiilee Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'aman miidhaniiru yaadi jedhu paarlaamaan kun akeekeera. Miseensonni paarlaamaa kun sirna dhukaasa dhaabuu hordofu Tigraayitti akka hundaa'u gaafatanii ta'uu baannaan gaaga'amni namoomaa Tigraay fi naannolee biroo Itoophiyaa keessatti hammaachaa deema jechuun akeekkachiisaniiru. Yaadni murtii yookiin rizooluushin dhiyaate sagalee deeggarsaa 618 mormii 4 fi kan callisaa 58 raggaasifame. Paarlaamichi qaamoleen biyyaalessaa naannolee fi aanaalee dhimmicha ilaallatuun ittisa dhiyeessii deeggarsa namoomaa akka nyaataa, qorichaa, boba'aa fi kaanii ifa hin ta'in akka kaasanii fi deeggarsi naannoo Amaaraa fi Affaar keessattis uummata bira akka gahu gaafataniiru. Yaadni murtii dhiyaate qaamoleen waraana kana keessaa qooda qaban hunduu namoota nagaarratti ajjeechaa raawwatan humnoota TPLF'n dabalatee qaamolee kaaniin daa'imman waraanaaf filachuu dirqiin gudeeduuf haleellaa saalaa akka tooftaatti fayyadamuu akka dhaaban gaafateera. Biyyoon ollaa gama siyaasaa fi waraanaan rakkoo kana keessa galuun hammeessuurraa akka of qusatanis gaafateera. Oduu biraan UN'tti jaarmiyaan deeggarsa namoomaa Ochaan bara kana walakkaa ji'a waxabajjii irraa eegalee naannoo Tigraay keessatti gatiin meeshaalee bu'uuraa akka malee dabaluun jiraattota rakkoo hamaaf saaxile jedha. Akka gabaas jaarmiyaa kanaatti naannochatti hanqinni qorichaa fi meeshaalee wallaansa fayyaa qormaata guddaa ta'eera. Sababa kanaanis hospitaala Haydar keessatti daa'ima tokko dabalatee namoonni 18 lubbuu dhabaniiru jedha. Jaarmiyaan kun gatiin boba'aa dhibbeentaa 2300 dabaluu fi hanqinni meeshaalee bu'uuraas mudachuu gabaasisaa keessatti eereera. Gatiin nyaataa fi meeshaalee jireenya dhala namaaf barbaachisan biroo akka malee dabaluun jiraattota qorumsa keessa galcheera hedduun hojii isaanii waan dhabaniif bitachuu hin danda'an jedhe. Hojjettoonni mootummaa hojii isaanii dhabuu, baankota hanqinni maallaqaa mudachuu, hojjettoonni jaarmiyaalee deeggarsa namoomaa mindaa dhabuu fi rakkooleen nageenya uummata rakkoo hamaaf saaxileeraa jedhe Ochaan. Mootummaan Itoophiyaa himannaa deeggarsa namoomaa danquu jedhu dabalatee kanneen biroo qaamolee biyyoota lixaa addatti ammoo gama gamtaa Awurooppaan dhiyaatu dantaa addaaf gidduu seentummaa hin malleedha jechuun irra deebiin akka balaaleffatu ibsaa ture. Torban darbee Itoophiyaan hooggantoota UN dhiyeessii deeggarsa namoomaa qindeessan biyya ari'achuu ishee hordofee biyyoonni akka US, UK fi Jarmanii murtee Itoophiyaa akka balaaleffatan yoo ta'u US qoqqobbii kaahuuf ibsa kennitee turte. Paarlaamaan Awurooppaa yaa'ii isaanii kamisaan mootummaan Itoophiyaa nageenya baqattoota Eertiraaf gaafatama qaba jechuun deeggarsa feesisu hunda akka dhiyeessuu gaafataniiru. Gamtaan Awurooppaa rakkoo kaaba Itoophiyaatti dhalateef furmaanni karaa nagaa barbaadamuu qaba jedhee akka amanus ibseera. Miseensa ispoortii raayyaa ittisa biyya Kataay atileetii Imaanaa Margaa sanbata dabree reeffannaaf baay'ee hidhamuu pireezidantii waldaa atileetota Oromiyaa atileet Ibraahim Jeelaan BBC'tiin atileetii Imaanaa irreecha irratti mootummaa waan mormee fi hidhamuu jedhu namoonni atileet Ibraahim garuu sababa inni ittiin hidhamee akkanaan ibsa hirpha gammachuu dubbis.
imaanaan akkas siyaasa 8 dura gara Jaapaan deemee ture. Akka seera dhaabbatichaatti namni tokko hojiirra bakkii bakkeetti gaafa socho'u kilabatti beeksisuu qaba. Beeksisee ayyamsiiseeti kan inni deemuu qabu. Imaanaan immoo otoon hin ayyamsiisin itti deemee waan tureefi gaafatamuu hin argamne barbaadamaa ture. Inni dhabamnaan iddoo argametti haa to'atamuu kan jedhamu waraqaan ajajaatti bahee ture. Otomaa kun kanaan jiru inni deebi'ee gara biyyaa dhufee erga gara biyyaa dhufees rakkina deemee fi kanniinis hin gabaasne otoo hin gabaasin ture. Dhufuu isaa gaafa dhagaanii haa to'atamu kan jedhu ammas waraqaan yeroo lammaffaatiif itti bahee barbaadaa turanii akka carraatti immoo aduu irreechaa ganama isaa otoo inni irreeffannaaf deemu ganamaan to'atame jechuudha. Aduu sanbata duraa aduu irreechaa Finfinnee. Eenyudha kan isa to'ate? Poolisiidha moo qaamolee nageenyaa isaan kamidha? Waraqaan haa to'atamu jedhu kan itti kenname poolisoota kutaa ganda inni keessa jiraatu. Ajaja kan baase immoo raayyaa ittisa biyyaati. Isaan haa ta'u eenyu akka ta'ellee addaan baafannee garuu isa booda erga to'atame booda gara mana turtii raayyaa ittisa biyyaa dhaqetti kan argamu kan geeffame. Guyyaadhuma sana geeffame achi. Dhaqee gaafadheera wayaa fi waan isa barbaachisu hunda geesseefiin ture. Militariidha waan ta'eef wanti biraa alaa galuu hin danda'u uffataa fi waan akkasiitii kaan achuma jira waan ta'eef COVID wajjin wal qabatee hidhamtoonni achi jiran hundumtuuyyuu akka nama alaa dhufu kamii wajjinuyyuu akka waliin quunnamne hidhanii dhoowwamanii kanaaf qaamaan argachuu hin dandeenye waan isa barbaachisu hundaa geesseef garuu. Walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa fi humnoota naannoo Tigraay lubbuu nama hedduu galaafatee namoota hedduu qe'ee isaanii irra buqqise. Adde Rehmat Ibrahim dhalatuun Tigraay waraan kanaan dura waggoota 10 Finfinnee jiraachaa turte. Amma immoo sabab siyaasa Itoophiyaatiin wal qabatee dhiibbaan erga'ee fi ijoollee 3 waliin biyya baqachuu dubbatti. Amma magaalaa Naayiroobii Keeniyaa keessa hojii harkaan jiraachuu dubbatti. Sababii eenyummaa kootiif dhiibbaan natti cimee ijoollee koo wajjin biyyaa bahe yeroon baqadhe Finfinneedhaa bahee Gondar gale achumaan Humaraa deeme. Humaraa mana obboleettii kootti rakkoo baay'ee dabarsine. Namoonni maaliif dhuftee jechuun na dhiphisaa turan. Torban 2 booda miilaan gara Sudaan ce'e. Maatiin na gargaaree achumaan Kaartum gale. Achi booda biyya amma jiru Keeniyaan dhufe. Manaa yoo baate rakkoo baay'ee dabarsita. Waaqni rakkoo jiru yoo nuuf reef biyyatti deebi'uun yaada. Hojjedhee jijjiiramutti waan hin amanuuf hojii daanteliitiin uffata ijoollee fi ga'eessotaa qopheessaan jira. Uffata ani hojjedhu keessaa boorsaa xiqqoo, boorsaa guddaa, jaakkeettii, wandaboo kun immoo kophee daanteliidhaan hojjetamedha. Inni guddaan abdii kutachuu dhiisuudha. Namni yoo hojjete ni jijjiiramaa jedheen amana. Nama boonsas namni hojii qabaannaan nama hin amatu. Hiikni jiraachuu hedduu waan ta'eef ijoollee koo waliin hojjedhee jijjiiramuun fedha. من معركة بوضوح سنة زخانة أنا كاسر هيك لوت إزدلي إزدكي. Dhaggeeffattoonni ammoo duga gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii hariiroon Raashiyaa fi Itoophiyaa duudhaa hiriyyummaa fi walkabajuu irratti kan hundaa'e jedhu pireezidantiin Raashiyaa Vladimir Putin. Putin ministeera muummee Abiy Ahmad deebiin aangoo qabachuunis gammachiisuu kan dubbate waldeeggarsi biyyoota lamaanii gamuundaan guddisu ta'uu amanaa jedhu. Hariiroon isaanii faayidaa uummatoota lamaanii fi nageenya tasgabbii ardii Afrikaa ta'uu ibsa. Haleellaa boombii ufajjeessuun masjid magaal Kunduz Afgaanistaan keessatti raawwateen lubbuun nama 50 dabruu himan. Masjidii Saayid Abbaad jedhamu kuniin amantoota musliim shiyaatitti fayyadamu. Kaduu malee namoonni 100 madaa'uu himan. Hagammaa qaamni itti gaafatamummaa fudhate hin jiru. Pireezidantiin Siiraaliyoon adabbiin du'aa biyyattii keessaa haftuu seera haaraa mallatteesse. Akka biyyaatti gocha jabina kan hambisuu fi gara qulqullina jireenya amanuutti deebinaa jedhu. Dhaabbanni mootummaa Saawud Arabiyaa deeggaruu kilabii Ingilizii kataa'e Newcastle United paawundii miliyoona 305 bituun waliigaltee xumure. Piriimiyer Liigiin waliigaltee kan karaa gaasisee mootummaa Saawud Arabiyaa dhimma kilabicha keessee nuun akka hin to'anne erga waliigaleen booda. Magaal Bishooftuu keessa jiraatu dargaggoon qaroo dabeessii dhaga'uu fi dubbachuullee hin dandeenye ogummaa baay'ee qabaachuun nama hedduu ajaa'ibsa. Natsanee Tasaffaa akkanaatiin dhalan guyyaa keessaa tasaa kun dhaqabu haati isaa Aadde Warqee Haayiluu himti. Waayilii keen maatii olaanaa isaan birgaa'uun haadha isa dubbise. Mucaan kiyya kun waggaa 10tti mana barnootaa deemee waggaa gaddeebi'u kufeeti achumaan akka xannii godheeti miila isaas harka isaas walitti soosso'e.
Oggosuu kaasnee mana aadaa waggaa geessinu hin dandeenyu. Addis Ababaatti geessaa nuun jedhanii Addis Ababa Xuqur Ambessaa waggaan geessu Xuqur Ambessaan immoo hin danda'u kara Garjii kara Kooriyaatti fuudhu naan jedhanii. Achi nan deemee 18 qabsiisii naan jedhanii. Isas nan qabsiisee jee tokko guutuu ilaalus hin dubbatus hin dhaga'us. Amma jeerratti akkami maddi kiyya jennaani narbiin isaa tuqamee jira. Biyya alaas deemuun fayyuu qabii galii naan jedhani. Qabeetiin mucaa kiyya kara mana kiyyan dhufee. Mucaan keessan ogummaa adda addaa qaba waan inni hojjetu kan maal fa'aa hojjeta? Amma mucaan kiyya waan biddeen hoggaan hojjedhu midhaan naabuu keessaa biddeen immoo fixu hoggaan ta'e immoo biddeen sadiis naaf buusaa bishaan naaf fidaa. Carqii isaa miccaa waxii sin tolchaan amma taaziyaafaa hoggaan deemee waxii tolchee mana xaxxaragee mana walawwalee buna danfisee na eega. Hojii kiyya hoggaan ani hojjedhu buna naaf danfisaa. Sanaachi immoo hojii keenya hoggaa fixne immoo kan isaa hodhaa. Namni tasa akkanatti kan laaluu 100 birrii 50 makiinaa irrattis kan ta'anis asumaan hoggaa deemanii bitan. Gundoo hodhuu akkamitti bari? Gundoon haadha xiyyaatu hodhaayu. Gaafa jalqabu haadha kiyya bira taa'eetu hodha. Amma akka tasatti inni sammuu isaa keessatti galee natti fakkaatee hoggaa ijji isaa akkanatti badee sun bakka inaaraa, imbo'aa, habilii kaaseessa akkanatti morma isaa tuqaa. Amma ani qabadhee kana hodhu kun birrii fidaan jedhaanii tasatti hodhaa bakka hoggaa san immoo rakkishaa birrii 10 birrii 12 irraa bitan saniin bare bishaaniin gurguraa jallaattiin gurguraa waan baay'ee gurgura. Amma otoo jaanin argin gundoo hodhuun hin ulfaatu inni akkamitti baruu danda'e? Maaliin godhaa humna kiyya malee kana caala hojjeta mucaan amma makiinaa fiddee makiinaa kana qabi jenna hoggasu makiinaa san hiikeetti hojjeta. Bakka sammuun isaa nagaa qaba. Akkamitti barsiistan? Amma ogummaa baay'ee qabanne mana keessatti ogummaa meeqa danda'an olii na jala deemu ka isuman na jala jira. Ijji isaa eegalee kun amma hoggaa 18 mate bakka na jala deema. Kana godhiin jedhaan akka sammuun isaa kara biraa akka hin deemne kana godhiin jedhaan anaatu agarsiisa. Innaa bakka ijji isaas gurri isaas harki isaa saana qaana eegana dhabee hin bo'a. Wanni akkasii ta'uu barbaaddu mee nutti yoo namni si gargaaru argamee. Kan na gargaaru isa gargaarus hoggaan argadhe amma umriin kiyya jirutti bakka isuma qabeetiin ta'a. Isuma qabee inni hojjetu bakka gammadu. Du'uun oolu ganduu isa laalu. Amma umriin kiyya jirutti akka beeloof ne inni barbaada bakka. Beelee isaanii beeloo na wayya. Inni gini na kecha damaan immoo amma dhabee hoggaa akkanan taa'u maal taate naan jedha maal taate. Qabduu naan jedha nan qabaan jedhaan hin qabu hoggaan jedhe ija isaa kanatti baasee bakka tasuma ka'ee jedhee ka'a aaree akka inni aaruun barbaade warqii kiyyaanii mucaan kiyya homaa natti nuffaatu haani nan jaaladha mucaa kiyya nan jaaladha baay'een jaaladha. Gareen kubbaa miilaa biyyaalessa Itoophiyaa sanbata borii garee Afrikaa kibbaa waliin Bahirdaarii taphata Ramadeesaa keessa sadarkaa sadaffaa harka jiru Waaliyaan waancaa addunyaa bara 2022 Kataar qopheessituuf morkataa jira. Hamza Hussein gabaasa qaba. Dorgommii waancaa addunyaa Kwaatar bara 2020 irratti hirmaachuuf Gaanaa Afrikaa kibbaaf Zimbaabuwee waliin ramadamee gareen biyyaalessaa Itoophiyaa Waaliyaan tapha ramaddii sadaffaa isaan sanbata borii isteediyoomii magaalaa Baahirdaaritti garee Afrikaa kibbaa Baafaanaa waliin ni taphata. Ramaddii kana keessatti tapha jalqabaan gara Gaanaa imaluun waliin taphachuun 1-0 kan mo'ame Waaliyaan Zimbaabuwee waliin tapha lammaffaa isteediyoomii magaalaa Baahirdaaritti taphataniin goolii 1-0 mo'achuu danda'aniiru. Tapha Gaanaa waliin taphatan irratti taphataan Gaanaa Mubaarak Waaqsoo taphi eegalee daqiiqaa 35 irratti kubbaa fageenya irraa dhiitee gooliitti geeddare. Tapha Zimbaabuwee waliin Baahirdaaritti taphatan irratti ammoo taphataan sarara ittisaa Waaliyaa Aschaaloo Taamane rukuttaa adabbiin goolii lakkoofsuun qabxii 3 argatan. Tapha garee kanaa haga ammaatti taphatame ka biraan Afrikaa kibbaa Zimbaabuwee erga injifattee booda Gaanaa waliin ammoo qixa baate. Zimbaabuween ammoo deebitee erga Afrikaa kibbaa waliin qixa baatee booda Itoophiyaadhaan mo'amte. Ramaddii kanaa Afrikaan kibbaa qabxii 4 dursiti. Gaanaa fi Itoophiyaan qabxii walqixaa 3 sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa qabataniiru. Zimbaabuween ammoo qabxii 1 afuraffaarra jirti. Leenjisaan Waaliyaa Ubatu Abaatee waancaa addunyaa Kwaatar bara 2020 irratti hirmaachuuf ammallee carraa akka qaban himan. Kanaafis ammoo Baahirdaar irratti Afrikaa kibbaa injifachuuf qophiitti jiraachuu himaniiru. Taphattoota 25f waamicha godhanii qopheessaa jiraachuus himan.
Dhaggeeffattootni sagantaan har'aa ganumaa torbaan guutuun waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgala kana namaaf ta'u fuulirraa beekanii hiikan isa maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kana qopheesse Hamza Hussein gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan asli galgalooti akka torbaan dhufuu isaatti akkana nagaa akka bulaa oraa bulaa deebana.